الله عليه وسلم. كتاب الزكاة يجوم برين كما زكاة آتي زكاة وقاجن أكهنك إساتفتي مصومة في كل جيتو جان مصومة في كلنا أنما وجدتم مصومة وستير كلنا زكاة مالي دوب مصومة في كلنا وامم تيجنا إسيداتي تو أبين كليتي أبيتك أبين سنيس دليل رابل كليتي horii zakaan irraa baafame sammaasiiti ni misoomsiti akka horiin sun dabalamu gooti jechaadha. Gaafni isiin dirqama godhamte zakaan kun yoom akka ta'e irratti wal dhaba qaba ulamaa'onni. Irra baay'een ulamaa'otaa maal jechuudhaan murteessu waggaa lammaffaa hijiraarraa gaafa ergamaa alayhi salaatu wassalaam makkarraa gara madiinaatti godaanee waggaa lammaffaadhaati dirqama godhamteedha. Odoji Ramadaanni yookiin soomali Ramadaanaa dirqamuun godhamuun duree jechaadha bakka. Irra baay'een dirqamoota waggaa lammaffaati hijiraarraa jechuudha. Muwaaqqiftoonni immoo maal jedhanii inuma isummaanuu makkatti dirqama godhamte garuu immoo ahkaamni siidhaa takka takkatti adda baafamtee himamuun madiinatti malee makkumattuu dirqama godhamtee jirti jaa muwaaqqiftoonni. Achitti dirqama godhamte malee ittiin hojjetamne sirriitti dabaafamuun isiidhaaf hijiraarraa bara lammaffaa keessa waan taateef sani haa jennu. عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عباس راجع بافم النبي بعث معاذ بن جبل نرجع إلى اليمن غير يمن تنرجع بركو نفع أجيشارا مالك كتاو فرجع قاضي كته من مرتي ثوران أبا مرتي ثوران أجيت أكوجتو جتوف بركو نفع كيسا ergaman gara yamanitti jechaadha. Zakara ladii jechuun hadii sani dubbate hadii dheeraadha. Wafii jechuun hadii san keessa ni jira. Qad iftarada alayhim jechuun rabbiin isaan irratti dirqama godhe jechuutti himi. Amma laa wanti ergaman gaafa san itti dhaame waan baay'eedha. Garuu wanta baay'ee san keessa maalla shaayidiin keenya wanti nuti barbaanne isarmaa gaditti himamuu deemu أن الله ربي قد افترض عليه مثال الدركما قد جراتو اتهمي ورايما فريتي جي صدقات جيتون صدقات في أموالهم قبين ثاني خيزة تجرتو تؤخذ من أغنيائهم وغزوتو تفودمتو من أغنيائهم تورجي ثاني رافودمتو ورجوتو تندفمتو على فقرائهم جيتون جيتون حتى قال لي ثاني تندفمتو تهمي جيتشارا أما زكاة سوني أيوة صدقة فرديتي صدقة فردي لا سوني أين رافودمتي سورجي رافودمتي فقراء مرات ديفمتي كذا نمني يوني في زكاة خناتي ودندين زكاة فلاشي ودندين جيتشو خنا جيجا علماء اللي جيتشو ما خنا الله بكميكا تدقو ديتشو والرما يمنو بكما لما تدقو ديتشالا بكلا ما نيسافي إيه سورجي في إيه هكذا قال لي ديتشو دوتا سورجي ورا زكاة خنو دنديو هكذا قال لي نمو ورا زكاة خنو دندين جيتشالا أما دوبا آيات القرآن كيف مو إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل جاء غير سدت لك هاوي يجرا أما مو أسيتي غير سدتن كذا تكمل قفا دبته فترد ولا فقراء يمدي غير أرك قلبي قفا دبته غير له قربان أرتكم جرتي لفت ديسه ما لهجة نوري زكاة خاني كنمتو غير متكتي تنامو مالك غير قربان الراديسه إيسا مالك ديزمه تغليب أكمل غير أنت غير سدت إنجبت الردو كفودة فقراء وان تاتي أين يجدر كنا جيمو نما جي تقول لي رجع قبضة أيوة ما اسمع جيتني مالي في غير تربتيته غير سدت كذا تفقه دبته ترب مالي لفديتني أما مال جبر هيجي يوكيني سكر سيدا سوري رافودم تاتي harka qalleeyyii irratti deeffamtee jedhe warreen fudhatan kuni baay'een jira yoo garfamiin iyyuu ta'e gara hiyyummaan natti deebi'u sanuma irratti gala bakka deeggaraa isaa ta'e isaa deeggaru jirta malee natti himi Abdusalaam maaliif fuqaraa qofa dubbate asitti torbaafe garee isaan faan maal jedhan garuma takkitti tanaatiitu garee torbanatti san hundaa'u injifataa warri fudhatuun irra baay'inaan jirumaanuu gartee harka qalleeyyii ta'uudhaani
fedhu yataamaa ta'a fedhu gartee nama karaa deemu ta'a fedhu maal ta'a eenyu ta'a gara keessayyoon deemte isaan kanaatu sirra baay'ataa jaan isaan maaliif hime nagarre maal jette maammeet gana jala fidu deema yeesaalle eessatti jala fidime wata kallee wanta kallee jala dhufne jechaadha akkuma jarri jaan kana irra baay'ee warra yamaniitiitu jechaadha bakka garee fuqaraatiitu garee torban haftee injifatee odoon ta'in irra baay'ee warra yaman keessatti warreen argamu yeroo sanii fi fuqaraatiitu irra baay'ate jechuudha yamanuma irratti xiyyeeffatee saniifuu warra yaman san qofa irratti fuqaraa inni waan baay'atuuf alaa fuqaraa hin jee malee gareeleen tun hin harkattu jechuuf hin deemu jaalu lama wanni muttafaqun alayhi jechuun achi bukaarii muslimii qaba walabni bukaarii lafziin asirra jiru kun ka bukaariidhaati jechuudha وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له أي أنا سرّا جبافة من أبا بكر الصديق كتب له يجون أنا في بريته أها أما دوبا أبا بكر في أنا في بريته جاد أبا بكر يرو خليفة ما إساء أنا في مالك جرب يبهريني توجا الغلام بهريني بيجد أم توجاني في سير بيجار أكمل إرجع عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل جريا من السير جسني إرجع أنت أبا بكر مال بدي إرجع أنا في مالك كنا بهريني تي زكاة كبروا في يوكي صدقة ثاني كفورو في إرجع جدا هذه فريدة الصدقة ما جتوا بريته من كتب له جتون أنا في بريته هذه وانتو ورقات أنا رئيسة فريدة الصدقة تجون بالكما صدقات صدقات بالكما تاتساني التي فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنيرجم ربي بالكما قولي على المسلمين يجوا مسلم توتر تاني بالكما قولي يجودا والتي أمر الله بها تن ربي نسيت أججة رسوله يجوا نيرجم ساتن نسيت أججة إيه بريس بام بكري مالي وانتين بريس كانوا أرماغ جرت يجودا في كل 24 من الإبل يجوني قال دي جمي أفر هند خيجتي في كل 24 من الإبل قال ديجمي أفرهم ده خيستي فما دون يجوان ديجمي أفري جدي خيستي الغنم يجور رئتي تفود أما تأخذ الغنم يجور رئتي فود أما يجور أما قال ديجمي أفري جد خيستي مال تفود أما كبر رئي فود أما غنم وغانم جنة واني هنا ملا رئي كقلو في akkasuma hoolaatu keessatti hammata jechuudha ganam jechi jiru kun eessarraa dhufe namtichi tokko yoo niitu gartee karaa gabaabaan shoortikatiidhaan duroomuu barbaade re'ee yoo horsiise hoolaa yoo niitu horsiise dafee durooma waan taateef ganam jecha jiru gunmi jechuudha miti boojuu jechuudha namni kun dafeeti duroomuu danda'a jecha jiruurraa dhufee jiran shaatiidha wal ganamu ganama hoggaa jennimma hiyya shaatu wadda'anu jechaadha maqaamaan natti baaftan meeshin kaan hoolaa jenna furdoo saniin kasi miti kaan ammoo re'ee qaqalloo jennaan maal jechuun adda baaftan re'ee fi hoolaa ma jennaa miti amma jechi duuba re'ee fi hoolaa wali qabatu sun maali re'ee gadi jechi san tun irraa fayyada busaayee maali busaayee jechi jiru hoolaas ni qabata akkasuma re'ees ni qabata jechuudha busaayee jennuu maal jettanii mee booltu waan re'ee fi hoolaa wali qabatu jecha re'ee fi hoolaa wali qabatu nama biyya re'ee fi dhufeetu haala hokkama karaa kanaan qamadii fi garbuu malee jiranii qocoo jennaani qocoodha sun waan nyaatanii qocoodha afaan oromoo kun addummaatti duraan hin deemu busaayee teessa jennuun ayyo amma walumaa galatti kana moggaanii jenne hoolaa fi re'ee hunda walitti qabate jechaadha kulli kamsiin shaa'atun amma duuba gaala 24 keessatti fi 4 gad keessatti meeqaatu fuudhama jechuun jirra re'eeti fuudhama jechuudha duuba re'ee kanaan gamta akka fuudhan beeynimma fi kulli kamsiin jechuun gaala 5 hunda keessattuu shaatun jechuun re'eetti takka fuudhama jechaadha bakka gaala 5tti re'ee takka amma gaalli ati kaatee gaala horsiisuu deemtaa jennu 24 yooni ta'e gaalli ta'e jechuudha 24 keessa gartee gaalli 5 meeqaa jira 3 jira miti bakka re'ee 3 irraa kan ta'e jechuudha gaafa immoo 25 ga'e gaala eegaluu filaamma
gaalli isa immoo odoo horsiiftuu afur bira kutee yoo 5 ta'e re'ee takka irraa kan ta'u gatti egaa horsiifattee amata geenyaan re'ee takka fuutee zakaa irraa kan ta'u 10 waggaa gee immoo re'ee 2 irraa kan ta'u 15 waggaa gee re'ee 3 24 akkasuma re'uma 3 santu sirraa cufa achi gaafa immoo gaala tokko dabalatee 25 ta'e waan biraa eegaluu deemna jechaadha. Faayidaa balafata waggaa geesse gaalli amta wayisrii jechuun 25 waggaa geesse ilaa kamsi wasalaasii jechuun hanga 35 jechaadha. Bintu mahaadin jechuun intala yookiin dhaltuu haati irratti garaa qabdi jechaadha. Mahaadi jechuun maali? Hamli ulfa intala haati irratti ulfaa'uu geesse jechaadha. Bintu mahaadiin tuni gaala hangam takka geesseen bintu mahaadiin waggaa tokko fixee waggaa lammaffaa keessatti jirtu jechaadha. Bintu mahaadiin jennu tuni amma duubaree 25 irraa hanga 35 jechuu jirra 10 akkanumatti bakka jidduu tana numa deemtaan jechuudha. Amma hanga isiin 35 geessutti gaaluma takkitti bintu mahaadii baafte santu ga'e jechuudha. Fafiyaa isii keessatti dirqama bintu mahaadiin jechuun dhaltuu haati irratti ulfoofte ulfaa'uu geesse ulfaa'ullee baatu jechuudha. Yoo haati masheentes akkasuma barisiin hanga yeroo silaa gartee haati irratti ulfaa'uu geesse keessa jirtu saniin hanga haati irratti hin dhalinitti maalsoo isiin sun bintu mahaaduma jedhamte jechaadha. Waggaa tokko fixxee bara lammaffaa keessa jirti jechuun moo isiin unsaa jechuun dhaltuu jechaadha. Akkasumatti isii goromtii bintu mahaad jedhamtu saniitiitu keessatti dirqama jechuudha. Fa'illan takun jechuun yoon jiraatin ammoo isiin kun yoo dhabamte hoo gaala keessa laamma. Gaalli kee bintu mahaadiin qabu yoo ta'u ta'e hoo fagnu labuuniin kormaa haati irratti aanan qabdu jechaadha. Ibnu labuuniin ammalaa duruu irratti ilmoon irratti daamtee jirti. Zakarin jechuun kormaa jechaadha. Maaliif akkana zakarin jecha jiru fi unsaa jecha jiru kana maaliif jala buuse dhiiroo? Bintu jecha jiru ni beeksisa. Reefu waggaa bintu mahaad jennu. Unsaa jecha jiru taakiida janiin dubbii gajjabeessuu fi bakka sanatti kan harkaa walii jijjiiramne jechaadha. Bakka gartee dhaltuun cuftu kormaan hin cufu ta'a waan ta'eef ijaan wanni kana bakka sana eeggatuuf jechuudha amma. Amma bintu mahaadiin taati irratti maal taate jenne? Ulfoofte jechaadha. Ulfaa'uu geessee miti ibnu labuuniin ammoo kormaa haati irratti aanan qabaachuu geesse jechaadha. Tasilaa ilmoon irra dhalatte jechuudha. Waggaa 2 fixee sadaffaa keessa isa jiruuni maal jennaani ibnu labuun jenne jechaadha. Ma'atat aleeyaa mee kun achoolitti ibnu labuun jechuun mastakmala sanata saaniyata bara 2 fixee wata khalafis saalisati waggaa sadaffaa keessa hagaleeni ibnu labuun jenna jaanni. فإن لم تكن جتون جرات بنت مخاط فمن لبون الذكرين جتون قرمات كنمو قبا فإذا بلغت أمد بوغا كان نمتقون نقطة موري صدرك أفجرا كان نمتقوني ما لسا حاقو نوري نمتقها نما أفجرا كان نمتي بكت لاغرتي بنت مخاط الراكن نمتي بنت مخاط تنتبه جتو أملا عمرين جراتو تقومتي بنت مخاطين وغاتو كفتي لما فاقيت السنتي ابن لبون مو waggaa 2 fixee sadaffaa keessa jira. Kamtu roguttaadha ibnu labuuniitu roguttaadha. Amma duuba isa guddaa fuuneeti bakka isa xiqqisheedhaa kanneen jechaadha. Kanuma kanaa waa takka illee wanni irraa deebifsun hin jiruu jedhamu. Maaliif jennaan amma bakka sanatti boodammoo silaa gatteemnee dubbachuu teenya laamma. Asitti immoo waan takka illee nutti hin himne jechaadha. Amma asirraa wanni nuti fudhannu bakka isiin tun cuftu kormaan sun hin cufu jaallaa lamma. Isii dhaltuu waggaa taa'e sana irra baay'ee bareedduudha tayyattu jechuudha. Faayidaa balaqata waggaa geesse immoo sitta wasalaaseen jechuun 36 waggaa geesse ilaa 45 jechuun hanga 45 ammaa 10 utaalleedha. Reefus 10 utaallee miti ammaas 10 daballee hanga achiitti faayidaa isii keessatti dirqama. Bintu labuun jechuun goromtii haati irratti aanan qabdu. Haati gartee irratti dhaltee jirtu. Unsaa jechuun dhaltuu taate san jechaadha. Ormaa miti isii dhaltuu jedhamtu santu kan nama jechuudha. Amma tun bintu labuuniin waggaa 2 fixee sadaffaa seente ibnu labuuniif isii wal qixa jechuudha. Faayidaa balaqata waggaa geesse immoo 46 jechuun 46 waggaa geesse ilaa 60 hanga 60tti meeqa utaalee bakka sanatti
meeqa utaalle silaamaa ilaa 55 yennaa miti hanga 55 yenna jechuudha sadarkaa takka gubbaa utaallee jirre jechuudha amma sadarkaa takka waan gubbaa utaal maaliif shari'aan dhiifama gooteeti jedhan booda sama kan utaalu ta'e bakka takkatti egaa ol deemne jechuudha amalaan namtichi kuni eeysarraa gaala kannuu eegale 25 irraa hanga 35tti bintu makaadi jenne 36 irraa ammoo hanga 45tti bintu labuun jenne ammaas 46 irraa hanga 55tti jechuudha hanga 60tti jenne jechaadha Kasi sadarkaa takka bira utaallee jirra yeroo samma fafii isii keessatti ni dirqama hiqqatun jechuun isii hiqqaa jedhamtu tawaasa jaaqa godhatte jechuudha hiqqaa isiin jennu tuni waggaa 3 fixxee afraffaa keessa seentee tajirtu jedhan amma gaalarraa jechuudha amma hiqqaa jechi jedhu kun isiin haqa godhaturraa kan dhufe yoo ta'u maal haqa godhatte waa 3 jedhan akkam yaabbataniitiin deemuu geessee jirte akka ba'aatti fe'attee fe'inaan bakka takkatti deemachuu geessee jirte lama akkasuma maasis hormaan isii qabachuus geessee jirte jechaadha amma inni wanni qayyadee maali xaruuqatul jamali jee tan hormaan aarii jechaadha isii gartee gaa hormaan qabatuu geesse san isii santu keessatti dirqama jechuudha eessarraan keessatti 46 hanga 60 jidduutti jechuudha. Kanarraa kenninaan amma ofirraa cuftee jirte jechuudha waan bara kana. Asimiti kanarraa kenninaan isii 46 geessirraa ammoo kaatee yoo ni fiiqaa kennite ulii waan jidduu kana ofirraa cuftee jirte jechuudha. Yoo isiin 60 takka geesse achi booda gaala biraa kennuudhaaf yaalta malee ofirraa cuftee jirte jechuudha. Hiqqatun jechuun hiqqa xaruuqatul jamalee jechuun isii hormaan qabachuu ga'e jechaadha. Eeyma xuruuqatuhu والمراد أنها صلوات إسين تنتظر جرتي لأي يغشى الجمل خرمان في قبضته جيسي جرتي نعم قبضته اللي باتو قبضته جيسي جراتو سيتي جدا تبرا ميقات جنتي مسين قابدا بنت مخادم ميقا رانقا ميقا جدو ين ميقا جنو توقع ميقا فتة ميقا سنتي وقا توقع فتة لما فاقه جرتي ابن لبونو يوخي بنت لبونو وقا لما فتة ستفاقه جرتي hiqqaan umma sadi fixeeti afraffaa keessa jirte jechaadha sadarkaan hiqqaan irratti kennamtu sadarkaa meeqaati jenna sadarkaa sadii hiqqaa wanni jedhamteefidha sun limaza summee hiqqaa saniidha sun deebisa saniiti malee 46 irraa hanga 60 jidduu jechaadha bakka naam mee malleetti nu dabali فإذا بلغت وقاعد يسمو بيلدان مشخنا جاءتني في تك وقاعد إلى 75 أما ترتيبتي بيمنات هنگا تربات مشانيتي ففي عيسى غيثة جزاءة جسون قالت أبسطو جرمتسان أبسطو إذا جرمتو تيسيتو غيثة تدركم يتشادا جزاء جنيني مالي هي التي أتت عليها 4 سنين كاملة إذا برا أفرقوتي bara shanaffaa keessa galtee jechaadha amma isin kun ilkee cabsuu geessee jirte jechuudha amma jazaa jedhaniini amma jazaa ogaa jenne jazaan tun gaalaa fi re'ee keessattis wallabdee jechaadha amma umriin siidha amma gaalaa keessatti immoo jazaa isin jedhamtu waggaa 4 fixxee waggaa shanaffaa keessa galte saniitiittu jazaa jedhama jechuudha amma kun eessaa fi eessi jittuuraa kan namte 60 takkarraa hanga 75tti jazaa kanneen jechaadha bintu labuun bintu makaat bintu labuun hiiqqaa jazaa jenne jechuun bakka faayidaa balaqata waggaa geessin maaseeti 76 jechuun 76 waggaa geesse ilaa 90 ammaas deebi'ee irra utaale sadarkaa takkarra utaale sadarkaa maal jettu irra utaale ilaa 85 tayyettu Kemudian ila 85 isi jettu irra utalle maasis kunis dhiifama shari'aatii jedhan hangachi geessutti afiyaa isii keessatti ni wajjaba bintu labuun lama goromtii haatirratti aanan qabdu lama jechaadha reefu bintu labuun meeqarraa kennamte soddomii jaha hanga 45 lama walirra kaa'imma
sagaltama taamilaa guutamte dubbiin jechaadha isuma san deebinee dabil goona jechuudha kasimiti torbaatamii jaarraa hanga sagaltamii toggaa ta'e fafii jechuun ishee keessatti dirqama bintaa labuun jechuun goromti haati irratti aanan qabdu yookiin ammoo intala irratti haati ilmoo qabdu jechaadha sallamaatiitu kennama فإذا بلغت أوجا جيته إذا وتسعين يجون تقلتمي تك أوجا جيته إلى 20 و100 يجون أنقل إباديك تميت تجارا أما سر وتالي في قرده أيوة أنقل إباديك تمات ففي عيسى غيثته إكثان يجون إكالماتي تفودما أروقتال جمال يجون إسي خرمان قبته لما يجارا بكا قبتو جيته يجو تكايس إسي خرمان أعريه lamaatiitu fuudhama hiqqaarree meeqa jidduurraa baate amma laalluga 46 hanga 60 waggaa lama goone maal ta'e jechuudha ibbaa fi diidamta isuma san dabil goone jechuudha fa'in zaadat jechuun yoo dabalamte alaa 20 meetiin ibbaa fi diidamarra yoo dabalamte amma maal godhuu deemna reewuli murteessuufi fafii kulli 40 قال أفرتمون ده خيسته بنت لبون إنجتوني إشي بنت لبون جرم تسان إشي قرته وقال ما فيت تدفت سنت سان تخن ما يجاره بكا أما ولي إبا في جيتا ميتو كيوني بتاعي أفرتم قال فجر يتوما أفرتم سجيبتي أفرتم سجيوان تيجي توما ولي بنت لبون ميكسانينا سجيتا مي يجاره ففي كل 40 نا أفرتما هندا كيساتو بنت لبون يجتون بنت لبون كنما وفي كل 50 يجتون شنتما هندا راماتي إكاتون يجتون إكات كنما ما يجتكي ساكي ديمنوما لبافي ديتمي توكو يوني دي جنو لبافي ديتمي توكو كيسا شنتما توكو في أفرتما لما كن جيرا سجيم شنتما لما أنتي مرة كنا واحد لفتن نور كافو دي موجود تبي جاتما لما في ما يصير أفرتما تجي غولة تكلا فتش نعم وكا أفرتما تجي جري جود كون جولان جنسان كذي متى أفرتما بكرة تجي بيا قريب بافي ديكتا ميجود تكيت تمان أفان بفوتاني تيس ملا ما نقول إيه جودا akka 43 dabaafnu nu godhe jechaadha 43 fi hiji takka lafatte takkitti afaan dhufte kuni uma rakkinan qabdu 43 sanirraa maal baasuu qabna jechuudha bintu labuuni fi jedhamtu bintu labuuni sadi sanina jechuudha nasiinitu wafii kulli 50 shantama hunda keessattuu hiqqatuun jechuun hiqqaatiitu kennamuu qaba jechaadha wilii maal goota hisaaba akkasuma lafa kaachaa deemta 40 fi shantamin yoo akkasitti haddasii ba'u ta'e gara saniin deemta jechaadha afurtama ta'e keessatti bintu labuu yoo ta'u shantama ta'e keessatti immoo hiqqaatiitu kan namaa deeme boomallam yakummaa namni isaa wajjin hin jiraatin itti bagaddeemin himmas illaa arba'u minal ibil jechuun gaala afur malee namni isaa wajjin jirre amma isa gaddeebine gaala 24 jennee mireefuun tana hanga 24tti maaltu shaatiitu irraa kan namaa jenna 24 gad keessee jechaadha jechi 24 gad jedhu kuni wanta biraata kan ufite jechaadha afurii irraa akka waan zakaan ba'uuta kan nutti fakkeesse egaa akkasin fakkaanne 24 gad keessatti jenne homaa duuna haa jechuun waan isii gadi jechi jiru kun 24 jennee miti 23 22 21 20 achiin gabboo 15 afur sadii takka akkasitti deemu akkasitti gabbu'aa dhufe jechaadha dubbii nama bakka sanatti nu shakkisiistee jirti immoo wamallam yakun ma'ahu namni isaa wajjin hin ta'in illaa arba'u min al-ibil jechuun gaala afur malee namni hin qabne jechaadha فليس فيها جزاء تنجرو صدقة تنجرو صدقة ما ننجرو أما صدقة ذلك أما بان مالي إني ما جشوا دي ملاما إلا أي شاء يفعل مالي رب واجي أبو من كبيرني سنيسون يفعل يتما إذا خلنا تمالي صدقة ذلك أما يسرى تنجرو تجارا إلا أما فركيت واتك بقى صدقة ذلك أما جلي وني متلفقين ننجرو يؤبك من فعل يتما يفهم الرابع فتقفى يتشورا إلا يشاء رب وأنتو بأبان فدي فرد دركما قولا دركما يشوف هنديمنو تنمو فدينا أباتين كنمتي تونمو دركيران كنمتي إلا يشاء رب وأي مالك وأي يخرج الزكاة أنا
nafla minu sunnummaan irraa kannachuu fedhe jechaan yoo illaa falaa waajibalee dirqamni irratti hin jiru sammalee jechuudha bakka amma gaala afur keessa kaan hin jiru jenne kasimiti garuu immoo sadaqaa sunnaa irraa kannachuu dandeessa jechuudha feetu gartee hunda siituu kannachuu dandeessa ofii sadaqaa tilgaaname amma waan gaalaa finne jechuudha mee sagaalaa kana hoggaaniif finnu akkamitti finne mee gaala 25 keessatti maal wajjaba jenne ishee gaala 25 keessatti 25 irraa hanga 35tti binti makaadisii jedhamtuutu wajjaba jenne binti makaadis jennu tuni gaala waggaa takka fixxee waggaa lammaffaa seente ulfaa'uu geeyse jechuudha feetu ulfaa'uu dhabdi akka achirraammoo 36 irraa kaasii hanga 45tti achirraammoo ibnu labuun kenna yoo inni dhabame yoo inni dhabamte ibnu labuun hin zakarin qormaa kennina jechaadha naam haayame achi boodammoo bintu labuun kennina jechuudha meeqaaf meeqa jechuudha 36 hanga 45tti bintu labuun kennina jechaadha akkasii bintu labuun jechuun maal jechuudha bintu labuun jechuun kan dhalaa taate waggaa tokko haga lamaa keessa jirtu kan haati irratti waggaa lama gattee sadii isa seente sanii irraa kan hin haati irratti hoosisuu jirte jechaadha yookiin hoosisuu geesse jechaadha akkasii miti kun immoo eegaa keessa jirtudha 36 irraa hanga 45 jirtu jechaadha 45 irraa hanga 60 jechaadha iddoo kana utaallee miti maaltu irraa kan nama jenne bakka kana hiqqaa isii jedhamtu hiqqaa isiin jedhamtu kun waggaa meeqa fixxee waggaa meeqa seente waggaa 3 afuraffaa keessa galtee jenne akkasii miti 60 takka irraa hanga 75tti maaltu kan nama jenne jazaa isii jedhamtu akkasii miti bara waggaa 4 fixxee waggaa 5ffaatti seente kan nama jechaadha akkasii miti amma duuba 76 irraa jenne hanga 90tti maatis waan jenne takkaa jira maaltu kan nama qaba jenne ibsa bintaa labuuniin bintaa makaadiin bakka irraa kan namtu hin qabdu jechaadha bintu makaadi kan lama bakka jenne hin qabdu hin jirtu jechaadha lama bintu labuun sanii lama kennina jechuu bakka waan jirtu kanaati akkasii miti 91 irraa hanga 120 keessatti maalirraa baafna jenne maal hiqaa la hiqataan jenne jechaadha hiqaa lamaatiif irraa kan nama jenne haya 121 irraa hanga isaatti immoo 121 achi ol taanaan jenneeti jeneraal goonee jechuudha deebinee akkasumatti 120 irratti takkummaan dabalamnaan maal goona 40 hundarraa bintu labuunii kennama 50 irraa immoo hiqqaa kennama jennee akkasii murteessin irraa gallee jechaadha amma gaalii namtichaa yooniif ka'ee 400 ga'e 500 yoo ga'e 600 yoo ga'e 1000 yoo ga'e akkatti baafnuu dhufte jechuudha yoo ga'e 40 lafa kaa'achuu dandeenya yookiin 40 fi 50 akkasitti wal keessa goonee lafa kaayannee irraa baasuu dandeenya jechuudha 40 irraa bintu labuunuma kan nama gayyumaa'u garuu immoo gajii dhuftee gajii odoo dhufne 40 irraa maaltu kannama amma namtichi lafarraa ol deema jiru jennu amma gubbaa kan dhufnee murteessu deebinee bara ol finneeti isteejii silaa gaalli wanta irraa kan namtu haasawni finneeti ulii gaalli namtichaa heddummaаттee 120 irra tokkuma qofa yoo dabalamte 40 keessatti bintu labuuni 50 keessatti immoo hiiqqaa jenne jechaadha gadirraa odoo namtichi ol deema jiraate 40 keessa maal kennine reefuun kan maali menu gaa yaadadha bintu labuun kan namti beekama gaa 36 irraa jenne bar hanga 45tti jenne ha sirruma jira jechuudha amma akkasumatti hiiqqaa bakka tamirraa kan inni reefu isa 46 irraa hanga 50 laalamma hiiqumaatu irraa kan namu jira jechuudha akkasumatti bakka sirreessitee bakka shagaallafanuu keessee kana beekuu qabna jechuudha amma kun gaala itu warra gaalaati gaala garteetu beektaa gartee isa gartee Bakkan turretti arge. Armool jira? Bakkan barachaa turretti arge. Bakka barachaa turtetti malee gaala gartee hin beektu. Eeyyuu duraan hin deemna.
وفي صدقة الغنم وفي صدقة الغنم يجون صدقة رئي خيستي في سائمتها في سائمتها جتوني ليدو إسيدا خيستي سائمة وقا جلي كمانتي أني يوكين بكت أخيان ودون تاين كيفي ديمتي غار خيست ديمتي ديجا أها أما زكاني راخي النمو رئين كيفي ديمتي ديجا توقف ديجا دا بدل من صدقة الغنم سائمة جتون من الغنم هي التي تعيش بالرعي إسي ديمتي نياتا سي بربادتو يجيفما ولا تعلف يجون أيبتي غرتي مناتي تن أخايمني إلا قليلا ومتي قوتي قويو تاتي مليجات نمتيچو مناساتي باسي يرو هند ديمي وا نياتا سي إن بربادو يجلاما يرو مانكا واتكيشو إلا قليلا جلاما يننو ومتي قويو تاتي مليجو دا أما سائما جيشي جروكم مال قرقودو جرا رئين سيوتا مناتي abbichi hidheetuma hidhatti oka yoo taate zakaan irraan kennamtu jechuu barbaadeeti وهو قيد إنما كانوا أولاغادا يجب به الأمل ويجون هجتون درقمتا عند الجمهور جمهور بلاد فهو يشترطون الصوم مال إسانكم مال أولاغا قدن إسين ديمتي إيدو لوجود الزكاة يجون زكاة كيف درقمتا أولاغا نمتي تقوم مناتي مر إيوني فورسيسي deemee ifuma agartee ganyaata si qadeemee barbaadeetti fitu yoo ta'e zakaan keessatti wajjabu jecha maaliif jennaan ulaagaan guutanne jechaadha ulaagaan zakaan keessa wajjabuun haadarraa yaaftee gaara geessitee gadhiiftee jalaa galu deemtee wanni sun ifuma nyaattee dhuftee galgaluunfaa waa xiqqoo barbaadee duroo keeyse malee rakkina bakka dila sitti rakkanne jechuudha amma saniifuu fi isaa himatiyaan qeeydiidha jennaan jechuudha ulaagaadha jechuudha صدقاء رئيسة في سائمة يا ديدو إسي ديدو لي بيتامتي ديدو إسي ديمتي وما ديدو غارة إسي ديمتي إذا كانت أوقات هاتي 40 يجون أفرطم أوقات جيجرين إلى 20 أو 100 يجون أنقر إبادي دمي تيجارا أها إلى 20 أو 100 شهات أنقر إبادي دمي شهات الرئومة كيسا وجبا رئينتي أفرطم جيجا جينو لامنا afurtamarraa maal baasuu deemta re'uma takka baasuu deemta hanga 120 geessutti takkituma kanaa ga'ee jechuudha amma miti amata dhufuus jechuudha ta'ee hoo maaltu itti bu'e egaa afaataa itti bu'e moo re'een bara dheengaddaa 40 taatee bara dhufuus akkasumatti maaltu 40 deebi'u jechuun waan ta'uu miti maal taateeti 40 waan deebiti yoo keessi turraa qabee gurguru jira akkasii miti yoo keessi qabee isaa gurguru jira yoo keessi qalattullee dilefsituu hin dandeessu akkasii wooma goote malee re'een bakka takka hin teessu laanni hortii isummaan hin teessu ni hortii akkasumas deebitee 40 ta'e namatti hin deebitu isin isumaan waa godhe malee jechaadha yoo kan achirra ka jiraatu taate umaa zakaarraa kan itti jirta 40 hanga 120 jidduu kana waa takka illee irraan kennitu 120 fi takka yoo ni figeesse achi boodatti mala dho'e nama fa'in jaadat jahuno inni yoo dabalamte alaa ishiin oomeetiin jechuun 120 yoo dabalamte ilaa mi'atee inni hanga 200tti fafiyaa ishee keessa shaataan jechuun re'uma lamaa wajjabammaa siitiya فإذا زادت وقاد بلمت ما سألا 200 دب لما وقاد بلمت رئين إلى 300 ننقل بسديد ففيها 3 شيئا جتر ومسديد كيف تدر كما فإذا زادت وقاد بلمت ما على 300 دب سديد أول يوتاتي تمرئين ففي كل 100 أما حسابة فودي من الله ففي كل 100 جتوني دب هند كيستي شاكم جتر ومتكا كنما إذا جنتاتو ترئيشان يجور ديم نجان إذا جاتاتو ترئيجا يجارا وما تاتو ترئي قدني فإذا كانت وقاتاتي سائمة الرجل يجوني بيلدان قرباتا ليتو جن العملا يصير رئين سلا قربا سنجتشودا أي مواشي يجون بيلدان قربا وقاتاتي ناقصة تنجتشوني رئي عصو جرمو ناقصة تنجتشون إرؤيو تاتي من 40 شاة جتشور رئي أفرتمرة شاة واحدة جتشور رئي ومتكا يوخا إرة تتاعته قلت لا من 40 شاة لا من 40 شاة رئي أفرتمرة يو إرته شاة واحدة جتشور رئي تكا يو إرته جانا أما شاة نيفي شاة واحدة نينقرأ مغا قسمتي بكي تاتو ولد جتشور من 40 شاة نين جلقبا خميز 40
afurtamni kun maali re'ee re'ee afurtamirra yoo irrattu yoo taate shaata waa'ee tarree uummata akka jechuu naaqisatani achi gaditti wanna jennee jira faayidaa kaana toggaa taate saa'imaturra jula jechuun beeyladaan gurbaa naaqisatan jechuun ir'uu yoo taate min 40 shaatan jechuun re'ee afurtamirra yoo ir'uu taate shaata waa'ee tan jechuun re'ee uummata akka yoo ir'uu taate jechuudha isin takka yoo irraa irratte jechuudha yoo kan akkas taatu taate alaysa fiha sadaqa alaysa fiha ayati khaytin taane sadaqaa sun jechuun sadaqaa hin taane shaataniin duraa binnas biyye isuma jalqabaa sanuu binnas bi ala tamyiz min al adad lakkoofsa san adda baasuuf jecha afurtamni sun maal akka ta'e himuu fi shaatan jenni shaataniin lammaffaadha ammoo alaa nazil khaafidi harfi jarrii bakka tanaa ganne bishaati waa'idatiin jecha laama bishaati shaata waa'idan jechi jiru mansuubun alaa nazil khaafidiyan harfi jarriitu bakka tanarraa fuudhame jechuudha bishaati waa'idatiin re'uma takka oo alaa annahu mafuudun liqawli naaqisaa tanaa irraa mul'ateen naaqisaa jecha jiru san irruu yoo taate shaata waa'idan re'uma takka yoo irruu taate jecha akkasitti deemnuuf isaa kaana hoggaa ta'e inda rajuli saa'imatuun gurbaa biratti re'een tanqusu jechuun irrattu waa'idatan jechuun takkuma qofa irratti min 40 jechuun 40 takka qofa irratti jechaadha akkasimi 40 guuna takkaatu hafe yoo ta'e falaa zakata fiya isii keessa zakaan hin jiru jechaadha yoo takka gattaate yoo dubare takka ol yoo taate yoo takka gattoon hin mijjooy takka gattoon irrachuun akkamitti taate takka ol yoo ni fitaate immoo fabi tariiqi loowlaa akkamatu ni beekamaa ka takka irrachuun zakaarraa dhaba muziimte takka ol taanaan wanni irratti sun lamafaa taanaan sadifaa irrannaan kamiin baaqi oolaa jechuudha amma waan re'eetii fi gaalaa barree jirre jechaadha kennati gana sirba zakaan gaalaa zakaan re'ee waliitiin dhibu jechaadha akkaataan itti zakaarraa kenninu akkuma haasofnu kana jechuudha irratti haasofnu ree kanaan re'ee keessatti re'ee isarraa eegalla waggaa zakaarraa baafnu afurtamirraa eegalla afurtamirraa kaafnee hanga meeqaatti re'een takkarraa kennamu hanga 120 re'uma takka qofarraa kennina jechuudha warri gaalaa sunu gaala 5 irraa ni baase re'ee kun 40 dha jemmoo maali wanni 40 irraa eegalle gaala re'ee waliin madaalan jechuudha akkasii miti gaalli tokko re'ee 10 faa bituu danda'a jechuudha akkasii dhuguma gaalli tokko re'ee 10 faatti jijjiiramuu danda'a jechaadha amma ni caalaa miti amma hammaatee jira gaalli tokkichi kuma meeqa faatti gurguramaa jira akka dhageessi kuma 40 faa akkasitti gurguramaa jira jechaadha amma jiboonni nu kuma 30 faa gurguramaa miti sangaan gabbate karaa keenya kanatti immoo kuma 30 akkasitti gurguramaa jira jechaadha warri gaalaa immoo baalirraa kaasanii akkasitti jala sanii bittan karaa keenya kanatti gurguraa jiranii gaalli kuma 40 faadha kuma 35 faadha kuma akkanatti gurguramu malee ichi galiin gurguramu jechaadha saniifuu kanaan amma re'ee baay'ee olii qabuu dandeessa saniifuu re'ee waggaa taate 40 irraa kaafna malee 40 gadi keessa kaan hin jiru jennaa re'een ammaasis baay'ee nama rakkisa re'ee fi wanni biraa takkaa miti jechuudha akkasii miti ambiyoonni nu piraaktiisa dura maal irratti baanii re'ee irratti piraaktiisa re'ee fi ilmi namaa wal fakkaata laanne ijoollee guddisuu fi re'ee eeguu jechuun uummata akka jechuudha inni isin keessa namni re'ee eegee fi namni kun shaatirummaa tokkoo miti namni gaala maal jedhu afurtamu awwanni kasiin taatu gosa hukumatti taatu gaa nuuf fakkeessuu qabda dura isii iyyoo sanuma deebite jechuudha asumaa jennu kasi miti leetaaf jennee yoo fudhannee isummaan sun akkasuma afurtamummaa siin nu kateebi taate irraa baafnee jira sun qulqulloofte jirti bara waan akka gaa akkas jechuun re'uma san barga sannaa olee jechuudha amma 40 taanaan takkarraa kadhatame isa afurtama taanaan takkarraa kadhatame akka jiru 39 galchisa fa'a Soddomii shan hanga 20 ta'e
نعم أيوة الدين كمتي أيوة أكاس وقت أو تير ذكران بق وان تلاحظ الجرولة أما ميكا جودا لا كوسان ديم جرا ونخون برد إنك تاتا فرتون تاتي برنا كمان مجيب دو خجرا تاتي برد إنك تاتا راكن برنا تبيران إذا باسن جرا خاص دركاتن وكاتن كل لوب تجيب hangga dibahas di demi tak kagai itu teja. Tapi nanti semua tak kita sentuh raga bakai. Ufnya je lagi kita kan. Sahabat ni. Aci bodoh masuk di dunia atau lagi. Yoni pun dibahas di demi tak kata te, asal ni kan kabila tahu tema. Malah tidak uji lah ini. Kasana isi amma asau de no kana asau ne chibo de ne rawayu meji kuno ne chibo adde ولا يجمع بين المتفرق ولا يجمع يجوني ولكن قبا مجي بين المتفرق بين متفرق يجوني جدون بيلدوتا غرغر ادبا فمجرو ولكن في دمو يچادا كسيمتي بين متفرقين أتم لا فكينيا رأي دم جمّا قبضة دم مو أرسي قبضة كذا رأي كنو دول والبرد بتمان تودين أفرتم تودين تمتي نمتي أما كناس أجاجو ميجو يوكين أبي تزكى غورو تعلم أبي تزكى غورو رأي تزكى كذا وجب تجرتي دم مسيك قبضة دم مسيك قبضة والبرد في دين أكيد تزكى نزافو أيو خجو تيه sirri mite chonni kana wala ijma ujechu walittin qabamu bayna mutafarriqin bayladonni gargar adda baafamani jiran walittin infidaman jechu wala yufarraqu bayna al wala yujma'u wala yufarraqu ma takasuma addan baafamu bayna mustami'in jechuni bayladonni bakata jiran gargar adda baafamu qabu jechada khashiyata sadaqati sadaqa sodaaf jecha jechuma sadaqa sodaaf jecha inni sadaqa kanu sodaatu eenyu abbaa qabeenyaati abbichummaan qabeenyaa zakaatu natti dabalama yookiin gartee gaa zakaatu xiqqaata inni jiru kuni jara lachuutuuf deebi'aa bara khashiyata sadaqaa jechuun zakaan natti dabalamaa sodaaf abbaa qabeenyaa yoo ta'e khashiyata sadaqaa jechuun sadaqaa xiqqaataa sodaaf yoonii fi nama deemee zakaa guuru ta'e jechaadha jara lachuutuuf ta'a inni kun khashiyata sadaqaatiin زكاة غروفيس نتا إسمو زكاة في الرابع سو بيتك أبينيا تيجي نتا يجارا أكملتي زيادة صدقة سوداتا بيتك أبينيا يتي زكاة ندبلا ما ada سوداتا يوم وانا ما جامي زكاة غروفيس إلا تا إكيني إيش سوداتا يجورا كذلك أما أثير إيه سديتا ما سيقب دونا كاي ترى إيه مكافورم رئيس كاميتي أبيتي زكاة غروفون دفع تكاني تكاتين تاو isi kana bakalamati dabasi hojii ento jecha afurtam gid dabafte ma afurtam fute bakabira geete afurtam yo ajiraate ree meeqa ta kan namude mare te tanara lama kan namude ma sanifu abbichi zakaa guru zakat tiqata ree te kana dabasi ninju jechuma yo sitaate o maasi isi ree tana afurtam arsi qabda maasi kadimiti yo ree ta lamam bakata kaafide man latati zakat nas dabalama sudatamma كذا أنا إيش ونك كنا خنو جتمون قبض إيش خني توفت باسو لجرما أبيش ذكاء غروس تيه خذكاء خنوس تيه جل لشوت وانا كنا وجتون قبني وانا كنا رايتي في جتو برباچيسا أما خنيزغا إيسالا أما أكو ما تريهم تنجيت كه نمتيجي يوني في رأيكم الدماء ديم تزكاة ندى فلا ما سداتي لا أما فكينيا كذا توفت سباسه كان تسلا خيسا قاتي ترفوي تغرا بيرا وفايني كذا وندي كنا خيو توفتا ثاني تلكاوان كانوا جوته يركنا فمو وانا كسي خو جوته يوغس غرا غرمان جيريچو نملا مالو بنياتي نيان نمتيچا اكا دببيران كوني وني دباغدي دوركو يوزا كافكاتو فيه انتو جيچو دبكا
tooftaa baasuu jira namti jedhee irraa eegna hoggaa kan mootummaan wanni isin eeguu makasiiti wa daldalaafaa ta'a saniifuu amma san igaalaa yoo ni faka daldalaa ta'uu ta'e bariisan mana nyaachisuuf jireechuu deemtaa miti haluun isaa sun dhibbaa ol hin fuudhu hin geessu faata re'ee horsiisuu turteen se'aatti وما كان من خليطين وما كان يجو وانت أرجمجي من خليطين فإنهما من خليطين جرى لمان ولدت مختن بيلدوتا ثاني جتشارا وما كان يجو وانت أرجمه من خليطين يجون جرى لما ولدت مختن خليطين يجون شريكا لماني وجي رئيتنا ورسيسو جراني يوكي مورا ثاني تكا فإنهما يسال لمان سوني يتراجعان يجون أددي بياني بينهما جدو يسال لمان يتي بسوية يجون كت اتي يجارا الرئي أفرطمين أتلا رئي ديدم قبدا أنس ديدمين قبا رئين سيتم بكتاك غلطي غارة قولين ديمتي ديتي نتما والمخانة جرنا في أتي يجارا سنفهما رئي سيتنا خيس رئي ميكا وجب ديدم إذا ديدم أفرطمين تي وكا saniifuu re'ee takka fuunee sanineeti yoo nan tiyya fenne walakkaa isanii atilmoonaa deebiftu kasila bisa wiyyatiidha yoo harka kana keessa ammaatiif re'een soddom tiyya taate kudhan yoo ta'e taate ammaatiif amma maal jechuu bakka meeqa fudhachuu deema jechaadha bakka inni bakka namuu parsantii isaa jechuu bisa wiyyatiin amma parsantiidhaan jechuudha parsantiidhaan adda deebi'anii isaan kun namuu qixa gartee hirmaannaa isaatiin jechuudha. وسورة الجمع ما إيسا سنات تجرنون سورة الجمع بين المتفرقين إيسا قرتي أداد وبيجر ولك أبون أن يكون ثلاثة نفرين قريسة ديك أبين لكل منهم 40 شاة نما سجيت جرمي فكينا نما سجي نمو سجينو ريا فرطم كبا وقد وجبت على كل واحد منهم شاة بكا كنت ثاني رتري تكتكسنو رجل كبته إيجادا أما لا tokkos re'ee gartee gaa 40 qaba tokkos 40 qaba tokkos 40 qaba jechaadha 40 kun adda addatti hoggaa jirtu kana laamma re'ee takka keessa wajjabaa miti eeyyuwa amma hoggaa walitti deebisanoo fayakunu majmuu zakaatiin 3 shay'ee re'eetii fa'idaa wasala ilayhim almusaddiqu namtichi zakaa guuru hoggaa ka'ee isaanii dhufu jama'uu waa isiisan waliin naqatan jedhe hoota walitti dabalannaa jedhanii مال ينال ليكون على جميع في أشياء وايد يومتك أفعى نور وجبدو جرو ولد ديبي سير إيه ميكو بدي دبابي ديجا سلادات دانجرا تاني ميكا سنو ديمان ريكا ديبو ديما أرمو تكتكت ديبي سن غرغر الدباسو نوديرو بين المجتمع خبكتا كجير أيكون شريكين نملا مخا شريكا والمخاتني جيران رئي دبلا مقبانا جنة رئي دبلا مفتاكا فيكون عليه ما يجون سلام عليك في أي شيء ثلاث شيء بإيسا دي وجه بوجات يا خالد بلا ما تكتانا ولي رئيسا دي تراك النمو قبا هوغان نمتي زكاة بورو دفو فرق آيجون أدباتان غنمو ما رئيساني بكانو تأدبورن يعني مال ينها تعلم يكون على كل واحد منهما إلا شاك واحد جنسات تسلاسة بسن نمتو لما قفت تيجي توفال قلياتي أوتو رئيسا يدفرنا وصار مجموع مقدار زكاة ما شاتين فقط رئي لما قفت يجانا أما وانا كانت الأركون abbicha qabeenyaa tokko kammoo deemee zakaa guuruus gartee suuraan isaa jira innis gartee akka zakaan keessatti zakaa waan xiqqaatuuf akkana ta'uu qabuuti kana godha jee wanni inni mala dha'uun jirtu jechaadha khaliixeenyi maal jenna shariika hin jechuudha shariika lama jechuudha bakka wal khilxatu jee wal makachuu jechuun jari lamaan ayyakuuna raa'i abbichi re'ee san eeguu fi laalamala wal maraahu jechuun iddoon re'een sun إتيار قلفة في والفحل يكون قرمار رئيساني في والصدق يكون أوبان باكي رئيسون ليسو وايدن تقوتو رئين خليل تاتا يكون أملا جرى كلما والمخاتي جيكون نمي رئيسانا في سوكو باكي رئين تون إتيار قلفة تيكي تتاكا أكاسم قرمان رئيسانا قبته ورسيسوس بوسمو توكو bishaan isin nuyi bakka isin nuyi takka hoggaa bifa kana taate khaliif jedhama jechuudha bakka jirri
shariika ta'e jenna jechuudha. Mee nu lakkaa meeqa waa meeqa dubbanne? Namicha horsiisu sana. Namicha re'ee sana eegu. Namicha re'ee eegu tokko. Bakka re'een itti ciciisu takka. Lama. Bishaan dhugduutu takka. Kormaa re'ee sana. Kormaa re'ee sana korbeessuun re'ee sana keessa jiruun kan horsiisu tokko jechuudha. Akkasumatti amma kana jechuun re'een walumaan jirtu jechuudha walumaa galatti. Kaliis ta'uun isaa akkasi hoggaa akkasii maal ta'an jechuun bisa wiyyatti isaan kun qixxe fiddee namu parsantii isaatiin jechuudha qixxe hirmaannaa isaatiin qixxee nuti baannummaa lakkoo isaaniitu garagaraa wal qixa ta'e jechuuf hin deemnu qixxee nuti baannu parsantii hirmaannaa isaatiin jechuudha. Akkasii miti namni re'ee 30 qabuu fi 10 qabu tokkotti ilaalamuu qabu jechuudha. Namni re'ee 20 qabuu fi namni re'ee dhuguma 50 qabuu fi re'ee 100 qabu tokkotti ilaalamuu qabu jechuudha. Akkasii miti parsantii gahee isaatiin jechuudha. Bisa hojjetiin namuu gahee isaatiin akkasitti adda deebi'an jechuudha. Walaa yukraju. Walaa yukraju jechuun hin baafamu. Sadaqaa jechuun sadaqaa keessatti hin kennamtu. Harimatun jechuun dullattiin isiin dulloomte hin kennamtu jechaadha. Eenyuun miidhama ogaa kana? Eenyu miidhama jenne hoo? Namicha zakaa fuudhu. Ka zakaa fuudhu san ta'u miidhama waan ta'eef dullattiin hin kennamtu. Walaa zaatu awaariin ta ija balooqaatis ta iji takka gartee jaamaa jechuudha. Awaar hoggaa jenne ija takka hoggaa taate awar jedhama. Yoo ija lama taate immoo amaa jedhama jechuudha. Akkasii miti ta iji takka balooqaatis hin kennamtu jechuudha. Maaliif jennaan kunis miidhaa waan taateef hir'iin amma laakkuni walaa teessun jechuun korbeessiniis walaa teessun jechuun korbeessiniis hin kennamu hin baafamu. Amma korbeessi oduu maal ta'e abbicha zakaa kan nusantu miidhama jechuudha. Illa ayyashaa jechuun yoo fedhe malee almusaddiqu jechuun illa ayyashaa jechuun yoo fedhe malee almusaddiqu jiga saad shaddii godhi inni zakaa kennu sun yoo fedhe malee korbeessi asitti deemtama. Musaddiqu ogaa jennu jechuudha. Almusaddiquuf deemnu ogeessa. Illa ayyashaa jechuun yoo fedhe malee almusaddiqu jechuun inni zakaa kennu sun yoo fedhe malee korbeessi sun asitti deemta. Saad ogaa shaddii goote. Illa ayyashaa jechuun yoo fedhe malee almusaddiqu inni zakaa guuru sun yoo fedhe malee dullattii fi ija takka balooqaa iji takka jaamaan kennamtu jechaadha. Hin baafamte jechaadha. Yoo abbichi zakaa guuru sirraa fuudhe rakkina hin qabu. Amma magaalaa kaaratti bakka re'een ija takka hin qabne sirriitti bitamaa jirti yoo ta'u ta'e. Yoo keessummaan sunuu gabbattuu taatee tafoon qabdu yoo ta'e wanni isaan barbaadaniifis bakka fooniitti yoo ta'u ta'e illaa yashaa almusaddiqu garaagarummaa qaba jechaadha. Musaddiq ogaa jenne isa zakaa kennu. Musaddiq ogaa jenne immoo saaba doo shakkiin godhi yoo tubbanne immoo namticha zakaa guuru jechaadha. Amma teessi korbeessi abbicha zakaan irraa fuudhamtu miidha. Dullattiidhaa fi ta'iyya takka balooqaa sun ammoo eebii waan taateef kun immoo gartee egaa eebiin akkanaa sirrii miti yoo abbichi zakaa guuru fedhe malee jechaadha. Musaddiq ni qaba hunoo kutaabbicha kunoo. Musaddiq bitaksiisi saadi kana odoo shaddiin goone yoo qaraane gartee aakhizuu zakaati. Nama zakaa guuru wasaa yaaliyaa nama zakaa hojjetu jechaadha. Istisnaan bakka sanatti hoggaa musaddiq jenne erjuudha salaasatiidha. Eeylaatu ufatu jechuun hin fuudhamtu alharimatu dullattiin hin fuudhamtu wazaatul uyuubi isiin eebii qabdu wattu yuus jechuun korbeessinis illaa ayyaral musaddiqu yoonii fi inni zakaa guuru sun yaade malee anna zaalika oofaqu bil maslaati wa afdalu lil masaakiini miskiinaaf kanaati turra caala yoo fajuu ta'e malee jechaadha. Asin ta'u jenneen. Mal farqu bainal musaddiqi wal musaddiqi Abdusalaam. Saat kana yeroo takka shaddii goona yeroo takka immoo saat kana sagalee laafaa goona. Bishaddi hoggaa jabeeytu musaddiq hoggaa jennu akkasii miti musaddiq hoggaa jennu mutasaddiq irraa dhufe jechaadha. Jecha tasaddaqa jiru akkasii miti sanirraa dhufe waan ta'eef isa sadaqaa kennu jechaadha musaddiq.
ساد وقاشد يقول إيشادا يو ساد لا تفنيو مصدق وقايا نمو الذي يأخذ صدقات وصاي عليها إذا ديمي زكاة قولوا إيشادا أما دو بكتانة مال جنة الدبابنا مي يروتم مصدق جنة يروتم مصدق جنة سادي دبني لا أما دولتي نفورمتو إنبافمتو تأيجي تكجامتي إنبافمتو أكسم خربيتني سماسي إنبافمو إلا يشعل جنة مال جنة ريما مصدق لشوتو في ديبودن ده بدي ساعات كان شتى قونه سديني هونتا انت هو كذا إلى سان قونه يشال يو بتشي زكاة النفل ماله قربيتي من فورا مو يشال بقى مالو جنان قربيتي كيسا فورا مرة إذا سميدا وخطأ وتأه إلا أبتشي سميدا وخطأ وتأه قربيتي فورا مو يو أبتشي زكاة باسون فيل ماله أجن إلا يشال مصدقون مو يو أبتشي مصدقون سات كان صدقون ليفني يو أبتشي زكاة غورو فيل ماله دولتي فيه سيجبلوك أصلي يو كي تيجي تكجام تسولي هم بافم تيجادا يومو مثلاً كايتي جرا تي نمتجا مسكينا أكناتي ترى غاري دا دولت متنا فا بربادي دا تيجي كان تكجام تفاتي تبايي بربادم تيجي خطأ وتي إني فينا نتايج شو دين ميجادا كذي برجع دبا سرهم نيجو مصدق إذي مصدق إذا ساتشدي بولي نمتجا فراتو nama zakah fudhatu moo yoo saachaddi goone nama fudhatu wuje sirriidha sirriimi musaddiq yoonni gaafa saachaddi goone namicha zakah kennachaa jiru jihada fi ilaafan gaafa saat zammoo shaddii dhiifne oo namicha immoo zakah kana funaanaa jiru adeemee guuru jechaadha akkasii miti sirri amma isinii galina fakkaatti wanni kun akkasii miti musaddiq مصدق يجارا ماشي مديك مغافناو مصدق وجا جنة سات كان مالا يبغى شدين قولين أي جوانا نمتى ديمي زكاة غورو يجا مصدقين وين إلا يشاء المصدق وجا أي جو ديبو غاب يو نمتى زكاة خير نفيد ماله أي جو مباكم لتشو خربيت ديم نيجو غادن مصدق غاف جنة نمتى زكاة غورو يفيد ماله أي جو فينيو جامع في التي في الجدا هاي من دفيق نورا وفي الرقعة يجوني فدة خيزة يجا خبر متقدمون وهي الفدة يعني وفي الرقعة يجوني مالك قرشي بالرجل مثلا خيزة يجا في 200 فدة ميتا يلا ما في ميتا خيزة يجا amma waan beeyladoota haasofnee fidneeti ammallee horii immoo hafe bar loon isa jamusan looni hafe miti kalooniin dubbanni immoo kun hafitte jechaadha amma barreeffamni kun barreeffama eenyuuti Abubakar Siddiqii barreeffamti waraqaa guutuu waraquma Abubakar Siddiqii qara'u jirre eega jalqabarraa kaafne wafir riqati jechuun fiddaa keessatti meeta keessatti fi 200 dirhami fi 200 dirhamin jechuun dirhama 200 jechaadha amma laa dirhama gaafa jenne fiddaadha beekamaadha bakka akkasii miti diinaara gaafa jenne immoo warqeedha jechuudha bakka akkasii miti inni dirhamaan lakkaa'amu kun qarshiidha isi silaa gartee egaa birrii jedhamtu maal jedhamte meeta fiddaa isi jedhamtu jechaadha fi mi'atee dirhamin jechuun dirhama 200 keessatti rubu'ul ushri jechuun takka afuraffaa takka afurnaffaatiitu kennama jechaadha rubu'ul ushri ogaa jenne takka afurtamaffaa jechuudha egaa takka afurtamaffaan 200 meeqa isteet malaamsa jechuudha gati miti dirhama shani beekamaadha فإن لم تكن جنتو يوني فين سبيلتي إلا 90 و200 إلا 90 يجوني سجلتمي في و100 إباك سجلتم لي يجون دي ملامة إلا 90 و100 جتون إباك سجلتم لي يشبر الجراتي فليس فيها صدقة خنا صدقة كي ربع العشر أما ربع العشر جنمتي ربع العشر نجر فربع العشر جي هي ستة واحدة من 40 حصة بك أفرتم بافنتي لا لما تك أفرتم فاغون إيجاد تك أفرتم فا ومئتا درهم من الفدة فدان درهم بلما تولجا شنتمي في لما في نصف لجا
أكن يجون 735 جراما ما يجون ما جراما دبت ربع في صدومي شان يجتشا بقى جرامي بيبلا ما يجون ما قالوا ما ولا يتم جرام ما يكتبوا ده ما يجون ما جراما دبت ربع في صدومي في شان يجتشا والدرام يساوي مو 3 ماشات وخردلة و5 خردلة من الخردل الكبير يجتشا مالتو فري غومناتي نولا كونسيو فري غومناتي لكاو تيرا برميني سنين الركعتين جيني أما لا جراما إبتور بافين صدومي في شن جيتوف ديما يجارة بكا سن كيساتي ميكاتي تو كنما روبولو شريجون تكا أفرطم مفارا كننا يجارة تكا أفرطم مفانا مو ميكا جراما شن إساجر مثل فإن لم تكن ينتهين وركي وانتسو لسبيرت يجارة في الدان إلا 90 أو 100 إباسة تلتمليون جراتي فليس فيها صدقاتون إلا يشاء فدما لي ربواتون أبان مالك سنيو في الإسم كما صدقاء راكن نتملي ومن بلغت إن دون مني سبرت جيتي من الإبل يجون قال الرا صدقات الجزاء تجون صدقان أبسطوا داتون استيجي سلاج أبسطوا للراباتون جزاء راكنم استيجي ميك أفاتي ميك أنك ميكاتي جنري وچي غجيت أفرطة بيجارة جاتو تو كورا أنك ترباتو شنيد أكثر متى استيجين جزاء أصلا لا توقع سايني نوتي بتاعي كاتي مودي ما أيوة جاتو متى كورا أنك ترباتو مشاني تيو فتاة تساعد الملال ومن بلغت إن دون من يسبرجه صدقات الجزاء صدقان جزاء يكون جاتو متى كورا أنك ترباتو مشاني جدو قال لي ساعته وليست إن دو جزاءتون قروا موت أفسون سوني سبران جرتو وقع أفرفت شنفتي سيد لسون بران جرتو يده وعنده هكتون إذا بران جرتو هكتون جرتون فدركا هكا جام سمتو جرى يجار قالوا ما هكا جام تو جرى كسيمتي هكا نمو وقع سدفته أفرفت سيندسان يجار أكسيمتي هكا سلاما فدركا إيسرا كنا موديمتي أبوتا بيجارا أنجا جهاتا ميستي كنا موديمتي يجار فدركا راجدي جرى وقتاو تاي فإنها يكون قصاجن هانتم جميلة قصاج فإنها قصة تقبل منه يجون سراني فودمتي ألقى يجون يكبسن ترافودم كاسن رافونا ويجعل معها إذا وجين ويجعل يجون نقول أجيبا نمتي ويجعل نقول أبيتك بين زكاة النتو ما لجنا وانتي كوفا نسا ما هاي يجون في وجين نقول شاتين يجون إلا مجلة النيشو دا إني استيسرت على يوك أباتي يو إساف لافن يو جراسن إني استيسرت على يجون يو إساف لا فرق إلا مانسون يوك أباتي كوني نبربادو أو 20 جرام جتو يوك جرام دي جم جلا كنا يجو رأيت كجرام وداني وجه لكيتا والكيتا سنيفهم جرام مال بريجو جرام دي جم جلا كنا يجو أروان itu wantuan itu saate istegi garte iraga jirati korawan kenne sanifu mal بريجو da reela majala kanna yo reela mankabati nammo jrama di jam itti dabalu kabayju da umman balagatin daw namni so biraggeeyte kadaqatu liqate jechuun sadaqaani qaageyte amma sadaqaani qaaychuun afurtami jarra asigat soddomi shanir jarra hanga afurtami shanitti zakaan taate jechuudha katimiti isteejii gadiiti matun sadaqaani qaayte biraggeeyte waleessatin daw liqatu jecha إذا نكارا سوني بكاس ميكا جتو صدومي جارا أفرتمي هادو بما أفرتمي جا أنجا جا تماتي جارا لكن موجا تمتكا أنجا صربات بجاني جمعي جار كثيرتي أما صدقا نكارا من سبيرت جيت وليست إن دول قطو يشون نكارا سبيرن جراتي نمو وإن دول جزاء يشون كرو مو جزاء سبيرن جرات صدقا أولي إذا جاتا متوقع أولي جاكا نمتسان سنتو سبيرن جرا غافته فإنها كتا تقبل منه يجون سراني فودم دال جزاءه شخص موجود في الرافونيتي ويجيه يجون يسافكنا 20 درهما المصدق يجا 20 درهما أما كان المصدق يجون لا يتكلم سادين جميعهم ويجيه يجون يسافر رادي بيتا المصدق يجون إن زكاة غورسوني 20 درهما يجون درهما دي جمر راخنا في أو شاتين يوكير إلى مرة دي بيسافر جدا يرتم سري بريج الرجيم أما دوبا قياسان ini refu sono ela achigati wan takatu banne jira bar jarqaba hadisa ma so jiro kanatti namtichi garte bintu labun yon qabatin anta
bintu makhaadiyoon hin qabaatin ibnu labuuni hormaa ta'e kennaaje tatimiti gaafa san dubaree maal ta'u jee malee gaafa san wani takkallee keessatti hin jirtu jeen ammoo maaliif jennaan hormaa ta'uun isaa bakka intalaa san hin cufu waan ta'eef isuma isteejii irraa gadi saniitiifitu baay'ee fudhatama qaba waan taateef humaa waa takkallee namni wanni inni irraa deebisuuf hin jirtu ji'ee jigee kitaabtichi ammoo asirra yoo laalle qiyaasa kanarratti yoo adeemnu taate isteejiin amma kaa bintu labuun irraa kan namtuu fi bintu makaati irraa kan namtu akkaa miti jechuudha akkasii miti 25 irraa hanga 35 bintu makaati jenne jechaadha akkasii miti bintu labuun ammoo 36 irraa hanga 45 jidduu kan namtu ibnu labuun hin jenne laa ammoo akkasii miti bakka ibnu godhee jijjiire kanatti dhiibbaa jira jechaadha waa takkallee wanni inni irraa deebisuuf hin jirtu nuun jee mee bakka sana ammallee itti ilaalla kitaaba hedduu irratti dubbifneeti wanta wal goone inni kun jeenes fakkaata chaatu kun asuma dhaabnaa miti waan argisiisa eegallee bakka hojii yoo horii yoo fiigini maaltu jira iyyuu akka lafi baaba zakaa fayyadamte zakaa nama